nuti waa takka quban qabnu bolaso. Nuti teenya Doctor wallolaa jirra. Salaamu alaikum. Waalaikum salam. Garuu waa jechuun barbaade yoo na dhageessu taate. Eeshi. Amma nama eenyuga iluu tokko maxxansa isaa tokko argee osoo Jawaaris sila osoo akkumatti suuraa yookaan osoo adda baafatee sila ragaa wajjin osoo deemee irratti bareede jeete iyyaate. Waa maxxansa hin dura. Iluu kam iluu komo? Yaas ilma keenya kana. Yoomiin? Amma maxxansa isaa argeen beekan. Maa inni waa lafaa ka'ee maxxansa namumaa wal erga namumatu wal erga yoo beeku kaan. No mirkaneeffatu qaba gaa amma fakkeenyaaf isitti dhiyaatu danda'amti innummaanu. Okay. Assalamu alaikum doctor. Waalaikum assalam. Saudi Arabia tiya biyya jaalala biyya qabso biyya koo dhiirri maalitti dhabasin. Kan turre? A'udhu billahi gaafa Turre ati gaafa jirtu. Wallahi gaafa achi ture san nu tokkummaa Oromoon labsaa turre qabsoo finiinsaa turre doctor. Achitti fammasne. Gaafa achi jirtan ka'ee warra jedhu jira waan kanatti warra suuraa ka'ee natti ergu jira jawaritti ergi jire. Yeroo achi jiru san wallahi namni takka sitti ergu daabboo ciikota baay'ee nyaadhee jira doctor yoo achi jiraan. Yoo kuni kana qabs na himachiisu taate kun na himachiisuu danda'a. Mucaa bareedaa san shooddee san jettee Walloo haga Booranaa haga Harargee kutaa 11 eegalte jaalalaan tokkoomsaa turre shamarran teennallee waliin arrabsitu yoo san shooddee kenna jawaar xiqqaan hun jechaa ture yoo sannu ta'ammaa wal yaatee ganda namaa amantii namaa nafu a'uudhu billahi amma qoy jawaara gammaa dhiira qofa saaxilaa jira shamarran wanni akka shamarranii gandaaf ganda waliin buusaa ture hin jiru ture jara caalaan jiru maaliif dubartii saaxiluu dhabe jara akkatti saaxiluu dhabe anatu beekamitti reemma waan kana jechuu jarri akkatti saaxilamuu dhabanii tidawwalte gurbaa tokko natti dawwalaante kayaasin jedhaniin tokko sema gurbaa miti dhiiratti tidawwal jarmatti dawwale dubartii gurbaa miti sema doctor ciikota wanni saaxiluu dhabaniif ciikonni bareedduun gosan qabdu gandan qabdu saban qabdu biyyan qabdu ciikii bareedduu ta Ameerikaa Kaayiroo taa'ee namni tabbasuu danda'a Dubaay taa'ee tabbasuu danda'a ta eessallee bakka feete jechuu sii galee ciikonni babbareeddu biyya faranjii kana beeruma baatirraa doolaara 50 waliin guurtuu jira miskiina biyya faranjii kana biyya arabaa kana wal ficcisiisuuf. Sanniin qoratanii guruppii jaraa keessa seenanii saaxilu. Sii galte? Sanniin soqanii guruppii jaraa keessa seenanii daaddatti kennu achi booda irraan fuudhanii qaama dhimmi ilaalutti dabarsu. Sii galte? Because maalifi namni yoo mallayni namaa si harkatti bade hojjatte kafalta. Really? Lubbuun namaa garuu hin deebi'u ijji namaa hin qajeeltu chaw bannaan badde jedhama kanaaf dhimmi kun dhimma dursi kennamuuf dhimmi lubbuun kennamuuf addaa tahee jechuu okay kanaaf jennaan itti harkifamuu qabaata sirriitti. Thank you so much, thank you. Jamaale ati nama waa'ee seera biyya faranjii kana sirri beeku Why am I malubu money was at Ramu Galeka Malia Regam? Gala told me Nada Jason, Assalamu alaikum, Drodurso. Alam Salam. Nada Jason, Bolayangi. Galatoma lalle obbo asli keenya rakkoon wanni ammaan tana deemaa jirtu tuni ganaa gartee namayyuu mana manatti itti dhufu ta'es. Ashi.
wanti xiqqoodhaa mee beeki. Lubbuu namaati. Lubbuu namaati. Dhuga. Ammaasis namni gartee lubbuun baate kuni ragaa viidiyoodhaan jira. Namni ajaja dabarsuus ragaa viidiyoodhaan jira. Ashee. Wanni tuni dhugumatti gartee akka badii international crime itti ilaalamti. Badii biyyaatii miti. Okay. Jechuun gartee akka jabatti ilaala jechuu. Amma sogguu gartee nama kana yeroo sanitti gartee hogguu heeratti hogguu dhiyeessitu. Viidiyoo namaa kana dhiyeessitaa miti. Viidiyoon namaa kuni gartee eenyufaa keessa jiras ni ilaalama. Eenyufaatutu haasawa san deeggaraa jiras ni ilaalama. Nama gartee qaban kanaas hogguu qaban gartee eenyutu si wajjin waan kana godhu jira jedhanii ni gaafatan. Himuu qaba nama kannuu qaba. Beete? Yoo kannite amma fakkeenyaaf dura dursoo hogguu gartee warri heeraasi qabu yoo gartee neetworkii ta'e nu himte nuti ati gartee badii gurguddoon sirran dhuftu faasiin jaaniiti si sobanii waan adda addaa himta gartee abalufaan na hojii jira abalusanii na hojii godhe horii warra nuufi warra abaluutti guure eessa keessanii eenyu harka dhaqee horiin kun jaanii akkasitti gartee jala deemanii gaggaafatan. So heerri kuni heera jajjabaadha. Amma fakkeenyaaf maqaa gartee dura dursoo amma naannoodhaan walajjeesuudhaa jira. Kuni gartee ifiifuu akka hate crime itti ilaalama. Wal jibbansa qofa irratti gartee walajjeesuu jechuudha. Thank you so much. Kaitianu man. Sigalte? Master. So heera gartee bal'aadhaatu jira. Heera tokkoo fi xiqqaa gartee kanatti namni laaftu laaluu miti. Rufadha ayyee galatoon. Master yaada carraan keessan. Assalamu alaikum hundi keessanuu bakka jiraattanii. Alaikum salaam. Anaa jiraattu nama shalaa galteen xiqqoo qabdu kalee isin jala olle hedduu galatooma ulfaadha Dr. Azli. Galatoomi yaadni sirra jirta yaada hedduu waan saba kanaaf fayyada jennee itti xiyyeeffatan galatoomi. Wanni amma jedhamu kanatti Azli wanni amma haasa'amaa jiru kun osoo hin taane wanni argaa jiru kun warra addunyaa qaama saayikolojiidhaan barate dhiisin warra dukkana keessa jiruufu yakkamaadha beekte kan nama yakka san dalage caalaa kan yakka sani gammadeettu yakkamaadha yeroo baay'ee biyyoota Awurooppaa biyyoota gurguddanitti kan dalage caalaa kan itti waan san irratti hirmaachuudhaaf qalbii keessa jirudha yeroo baay'eetti wanni kun akka nama biyyoota ICCtiin fudhatan wanni kun dhugumatti jechuun yakkamaadha seerri ammoo waan kana haasofni inni haasa'e sun iyyuu ragaa isan barbaachisu kan jala deemaniitiin telefoona isaa qotanii baasan osoo hin taane kan achirra haasa'amee jabaadhu birrisii kafalaa ajjeese jedhamu sun iyyuu footoma san achirra fiduu duraan dursee yakkamaadha. Footoma nama saniitu gochuma nama saniitu achirra fidanii irraa haasa'uun osoo seerri jiru osoo addunyaa lafa jirtu namni dhuunfaa irraa haasa'uun hin danda'u wanas bee namaa irraa yakkamummaa guddaadha. Kanaaf anaa fakkeenyaaf as taa'ee simaa nagayaa kana borusee ajjeesa wasiin jedhe barreeffama wastaappiitiin qofa yakkama galta seera Awurooppaa keessatti. Okay. Barreeffamaan qofa jechuudha. Namoota barreeffamaan hojii irraa ol dhaabsisee seera ol himatee adabbii irra kaa'atantu jira. Barreeffama qofaan jechuudha osoo harkaan hin qabne. Barreeffama san irratti gaafa ammoo nama sanii beellama qabachuudhaaf lubbuu qabdaa kootu bakka akkanaati kootu jettee yookaan bilbiltee nama san yoo jette san jettee akka waan nama gocha san raawwateetitti fudhatama seerri. Osoo hin fudhatin yoo yaaddeeyyuu jechuudha. Si qajeeluu dhabe malee sammuun tante yeroo sanis fudhattee jirti. Kanaaf wanni kun akka seera ICCtiin ilaalamaa isin jechuu barbaadeeti. Kanaaf sabni keenya sabni xiqqaa guddaan isinis galatoomaa saba kan kee akkuma karaatitti itti jabaadhu. Ummata keenya ammoo ummata seera waan kana dalage hundeen eessarraayi gaafa kaleessaan yaada sana isin gaafadha ture yeroo bara 2017 South Africa irraa gaafa ka'e wanni sun wannaan raawwatame kana. Gaaf sana ijoollee Shawaatii fi ijoollee Jimmaa jedhanii gruuppii ciccimaadhaan wal fixaa turan. Wanni sun South Africaatti. South Africa illee akkatti wal fixuun hin jiraa? Hin jira gaafa bara 2000 fi gaafa mucaa Jimmaa tokko ajjeesanii nama ajjeesisanuu galanii eebolu jedhanii osoo namni addabaabaayii irraa himataa jiranii
wanni sun injira yeroo sanitti amman dhaabate malee jechuudha. Wantuma santu biyya jijjiirate naannoo jijjiirate. Kanaaf ammallee namoonni sitti dhaamachuu barbaadu akka nama si jaalannuuf akka aktivistii keenyaatitti namoota as keessatti jaarsummaadhaan hirmaatan. Namoota kalee jaarsummaa keessa ta'anii jaarsummaa osoo abbaan gosti ardaan hin jirre jaarsummaa online irra ta'anii manguddoof sheeka jedhanii dubbii gosti fixuu hin dandeenye online irra fixanii lixan sanillee namoonni sunillee namoonni kalee seera kan beekan jechuu barbaadeeti. Kun waan hin danda'amne waan nasbee namaa irratti waan namni dhuunfaa fixuudhaan miti jechuudha. Abbaan sun dhufee haati sun dhuftee gosti sun dhufee ardaan sun dhufee waan dhaabuu danda'uudha beektee waan Oromoo tokko gandaan qabu kun. Gamaa gamanaan qabu Harargeen qabu Arsiin qabu. Tarii namoota ammoo lajjeessaa jiru kana nutti asirratti namoonni tokko lama parsantii tokko lama ta'uu danda'a Arsiin. Kan Arsii fakkaatee saba kanan fixaa jiru kan Walloo fakkaatee saba kana fixaa jiru eessaa akka dhufe hunda san qotuun ammoo dirqama nurra jiru anarra jiru isinirra jiru jechuu barbaadeeti. Galatooma ulfaadhaa hedduu waa yaada gaarii irra jirtanii. Wanni kun ammoo amma Suudi Arabiyaa jedhama malee hiddi Suudi Arabiyaan jiru. Hiddi biyyaallee akka jirutti dhibba parsantii fudhadha. Wanti tokko maaliif jennaan namoonni waan kana dalagu. Amma waan kana ka goruu qabu baru hawaasa. Hawaasni madda rakkoo kana saaxiluu qaba. Hawaasni gargaaruu qaba Jawaariin. Qaamni mootummaa gargaaruu qaba. Hawaasni gargaaruu qaba. Ka biyya alaa jiru diyaaspooraan gargaaruu qaba. Ijoolleen biyya Arabaa gargaaruu qabdi. Hunduu bakka jiru gargaaruu qaba. Akkuma amma nuti gaafa inni dhufu gaafa sagantaan jiru maal jiru aga humna keenyatiin gargaaru kana hundi isaa karaa kana Itoophiyaa irraa ka'ee haga Su'uudititti sansalata karaa kana jiru akka inni ciree balleessu hawaasni duuti ilmaan kiyya irraa haa dhaabatu. Ilmi kiyya nagayaan bayeetiniin dalagatee uf jijjiiree na haa gargaaru yoo jedhe hawaasni of keessaa hattuu baasuu qaba hattuuf shirtuu. Ida jechuudha sanumaaf jennee yoo wanti kun hundi ka'ee jira fakkeenyaaf namni tokko yoo Suudi Arabiyaa irra taa'e maallaqni isaan kan argatu Itoophiyaa irraa ta'awwalan Liibiyaa irra taa'e Itoophiyaa irraa ta'awwalan hundeen sun baduu qabdi hundeen hattuu hundeen dallaala hundeen diinaa keenya sun baduu qabdi fakkeenyaaf amma namootuma tokkoof lama qaban kana hidda isaa seera dhugaatii yoo qaban hidda isaan argatan ganjistara fakkeenyaaf biyyoota Awurooppaa keessatti ganjistara tokkochaa osoo hin taane xiqqoo ganjistara ergamtuu qaban dura ergamtuu san qabanii kun tuutanii ganjistara irraan argatan. Ganjistari takkaan qabamuun hedduun ulfaata beektaa xixiqqoo qabanii ka'anii guddaa dabran akkasitti cabadii inni beektaa yoo kan taane guddaa qabna jedha yeroo baay'ee fudhata waan kanarratti ammoo isinillee jabaataa jirtanii maashaallah kaan ammoo sabni Oromoolee dhugatti gabbaa jira haqallee argaa jira osoo nuu cal'ifnee dhiini saba Oromoo hin cal'isu osoo nuu mana galee dhiini saba Oromoo hin gatu namni Oromoo gatte takkaan salphatee malee takkatti milkooyne kanarratti atillee galatoomi galata guddaa dhugatti saba kan kee mataa ol qabdee mataan ol siyaa qabamu ammallee osoo atillee karee shira keessa jiraatte kana sin kabanyo kana sin jaalannu beekta sima duuba deene shushu jenna waan ati kalee rabbi kana keessa si hambiseef simaaf rabbi waliin beeka kan ammallee rabbi agartee ija addunyaa fi ija uummata Oromoo afoo rabbi sin buusine ammallee rabbi sin buusin karallee hin buune uf beeki rabbi isaa beeksudha itti fatini aamin jedh si fayyaddi. Aamin. Na saaxiluu qabaama. Maala asoo ati dalaite si basaatil maal dalaite maal si saatil Jawaarni dhaga'u suura badii qabaannan namatti mudda. La maal asoo ati saatilate dursa qaata dhaabatta abata qaata iddoo azaabaa dhaabatta asoo ati keessa jiraatte bar. Oma rabbi keessa zambisee farabbi alhamdulillah jedhi malee. Ana akkanumatti waan namni wal godhu kun qibiif na godhee heega humna kiyyaatiin araarsaa ture bara waggoota sadan darban kan. Wallahi. Baal namni barra beektaa osoo atilee dubbachuu adda rabbiif namni lees maraa dubbata namni beektaa itu kama nama waliin haasa'u santu nama madaalaa kama nama jalataa santu nama madaalaa hawaasuma sani dhugaa namaa ammoo haqa humna kan keetii yaadaa turtee jedhaa turtee gandaan osoo hin dhabin saba addaan hin qoodatin naannoo osoo addaan hin qoodatin. Maa yoona ka itti ergeetin isa wal ficiisa jedhuun dhabamu. Suni kaamaa jechuun namni kaayoo sammuu dhuunfa jibbaa dhuunfa sirraa qabaachuu danda'a malee wanni hawaasa irratti bahe waan nama jala dhokatu miti bar waan nama jala dhokatu maa atoo asuun dhoysita ittee hawaasni dhoysu bar kasi jaalatu bichaan sirraa dhaadaan geessuu hin danda'u beektaa dhugaan tokko namni si jibbullee bar dhugaa malee sitti sin cabtu dhugaa malee nama hin cabsani. Akka fadhi dhugaa waan taateef anam hanga barbaade si jaaladhee sharrii tantee san sirraa si jaaladha malee sharrii tantee san si waliin jaalachuu hin danda'u. Si garuu si jaaladha gaafa sharriin dhufte immoo sin jaaladhu saniif sharriin san keessa sin agarree kolfitee taphachuu yoo jettee nama dhuunfaatti waa jetta malee akka nama biyyaa akka nama gosaa akka nama ammoo manguddoo tokko hin tuytu nama waan kanarratti si galatoma nama dhuunfaa akkasitti dhufe ammallee borulee dhukkee irraa fuudhi dhuunfaan dhuunfaadha.
جوار نما نلو جواري ربي جواري نهارك ربي رما موزين إذا ملائكة جواري ملائكة تكت والله ربي يوزي جالة جواري ماركة موزين جواري نهاركبو قطتا موتم ماركبو وي والله mootummaan dhiifama namaa godhaa bar mootummaan dhiifama sii godha mirataa sii godha poosti siin godhu si hidha fixatteetiniin baata fira kee malee namni biraa hin beeku yoo mootummaan si qabe bara mootummaan yoo si qabe namni namumaa ka fira keetii ka dhufee manidhaa itti si gaafatu san qofatu beeka garuu yoo Jawaar si qabe insiif jinnillee badii keessan beeka amma garaagarummaan jiru kana bara yakka sadillee itti gaafatamta bakka deemtu hundatti akka saree masjiida seentee ari'amta jechuudha jiratti duuta isin mucaa wayii ka Jawaar gisee tibba waa'ee saamtota lafaa jedhee Jawaar postote tokko beektee natti dawwalee ture maal taatee jedhee beekte ante bannaatu mana foonii kana taa'ee nyaatuu dadhabe naan jedhi ile mucaa Jawaar postote naan jedhe Tiin sammuun situ qaba bara. Wallahi badii balleessee akka dhuunfatti mootummaan si qabe bara. Hidhamtee yoo shakkamtellee qoratamtee gadhiifamta yoo badiin keessatti mirkanaa'e hidhamta yookiin waa gubboo maaliin baata maal jedhin kana waasiin baata yookiin jaarsummaan baata yookiin murtii kee fixattee baata bara ka mootummaan nagaya bara. Lal asli kuni Garuu yoo mana seeraa ummataati. Kuni mana seeraa ummataati beekte. Eega amma rakkoon jiru namni wanni inni adda hubatuu dadhabe waan ummanni kenna kan wallaalan hubatuu dadhabe wayii jidduu kanatti bal explain godhuuf. Ila gaafa ummata walitti buutu haga feete nama Jawaariin jaalatu dinqisiifatu obboleessa turuu isaa maan taane ummata walitti buutu. Gaafa kana inni ija ummataa irratti badii kee arraaggafa fide. Namni guutuun badii ati qabdu kana beekaa jechuudha. Tokko hawaasa keessa jiraachuu hin dandeettu. Bakka deemtu hundatti mil'ataa deemta. Konfidensiin qabdu namumaa baata. Amantummaan qabdu. Lammata seeratti illee dhiyaatta. Sirraa nafu kan mootummaa sunillee. Ragaa wajjin itti qophaa'ee waan itti amanen si fida. Seeraan itti gaafatamta. Uummata biratti illee ajoofta jechuudha. Gaafa badii mootummaan itti murteessa fixattee baate ummanni immoo siin dhiisu jechuun si beeka si bare si arge waan ta'eef isin galame garaagarummaan mootummatti balleessuu wayyaa ummatatti balleessuu irra kanaaf uf qusadha namoonni immoo akka carra ta'ee dogoggoraan suuraan keessan namoonni ummaan isinitti hinaafan wallola dhuunfaa isinirraa qaban isin ergee dogoggoraan yoo akka carra ta'ee Jawaar ka isin postatu taate mootu bifa tasgabbiitiin akkuma odeeffannoo keessan gisee ergamuuf argatan arga waan ta'eef aboo jawwee kiyyaa ani waan kana keessa argan qabu wanni sitti ergan kun dogoggoraa jedhi amansiifadhu rabbi siyaasattaru garuu rakkoo jiru maalinni qaallichi matoo bamatoo ergixanyaa ta'u malee nama laxa. Yes. Haqa. Amma kana dadhabne amma rakkoo jiru kana. Tuni haqa tanaan ragaa ba'e. Make sure ta'e dhibbaan dhibbatti itti amalee si maxxansa. Enuma si postotuu duraayyuu sirreessitaa rakkoo akkana qabdee barsi gaafata. Waan guruuf jaalaa hojii nagarre ati salphaa rakkoo akkana qabda sirraa jedhee nama hin gaafata. Hin gaafata nama baay'ee. Aboo akkas taana yoo badii wayii qabaannetti suuraa kenna erga rabbi jedhi keessan nu barreesse jawwe. Yeroo takka takka beeyta. Kana iyyannoo galfanna. Namaanii jara. Ay carraa namichi bar nama tamaare maal taate? Namatti muddu. Ijoollee shamarranii maa poostuu dhaberee keessan dhayitee harka kennadhitti. Eka faatonni bar mala beeyti daaddaa fi akkasii miti bar akkanaa jetteetum itti himti. Haga waan jarri kufaa godhutti wanta qannasu hin poosatu. Yeroon hin geenye bar dura dursoo akkuma gartee warra dhibbaa diidamii san dhibbaa diidamii irraa eegalee achi booda warra biraatti dabreemi. Yerootu hin geenye gartee shamarranis ittuma dhufuu ta'a bar.
wanni hundinuu yeroo qabdi beek. Tareefun tana obboleessi keenya maasar jechaa ture tagartee obboleeyyan keenya South Africa fatti du'an jee san raayin waan takka gartee lama isinii barbaada. Akkanatti walajjeesuun tuni dhuga South Africa qofa raayi miti. South Africa qofatti hin eegalamne obboleeyyan keenya Yaman keessattis walajjeesaa turan. Somaliland keessatti illee walajjeesaa turan. Achi booda gartee gaafa duraanii faa namni gartee irraa dubbatu dhabeeti namni kun rakkoo adda addaa keessa waan jiru jecha gaafa san beeka warri UN kunis uummata keenya reebaa turan. Yaman tun faan gaafa san gartee Yaman faan lolarra turte ifiifuu lola hamaarra waan turte jecha namni gartee akka malee gartee waluma ajjeesaa ture bakka akka haluu walirraa qabanitti. Qawweenis gaa lafa guutuudha, you know. So namni gartee ammaan tana wanni keessa jirru akkuma gartee amata kana amanni kun gartee amata namayyuu saaxila wal baasu jechaa jirraa miti. Barri 2026 kun bara saaxila wal baasu. Wal dho'isuun hin jiru. Akka duritti gartee walii baadhachuunis hin jiru. Jiraachuus hin qabu. Bar poolitikaadhaas akkasuma jeetee eegalee beekee dhageessanii Jawaar ogguu gartee waa'ee gartee ABO'tiif kanarraa isaa ogguu haasa'u. Isaanis gartee akka duritti obboleeyyan keenya biyya keessa dhumuun qabanidha. Ijoollee miskiinaa dhumuun qabdudha. Biyyuma keessattuu. Kun hundinuu gartee biyya alaatis akkasumatti wal keessa naqatee waan jiruuf jecha hoggaa gartee ammaan tana warreen inumaa ragaan gurguddaan itti jiru. Wanta gartee masoguu peejii Jawaar irratti ilaaltan yoo inni gartee nama san hin beekne taate dursoo abaluu kana footoo maxxanseeti abaluu kana information isaan maqaa isaa waa hunda nu ergaa jeete nama gaafataami. Warri gartee ilaamaan tanaa peejii isaa faaloo godhutu hin jirre daddafaatii faaloo godhaa yoo gartee footoo teessan achirraa agartan daddafaatii isa qunnama itti barreessa viidiyoo waraabate erga Jawaar. Jawaar irratti. Maal jedhaniin? Jawaar amma fakkeenyaaf hogguu gartee oduu nama harkate. Footoo nama gartee oduu irraa harkatee san ni maxxansa dursoo. Abaluu kana maqaa isaatii fi bakka jireenya isaa information isaa nu ergaa jira. Akkas jedha. Hogguu san daddaftee qunnamuu qabda yoo ati gartee dhugaadhaan badii takkallee keessa hin jiru jettee if beektu taate. Daddaftee gartee viidiyoo waraabdee takka sagalee ta'eetiin ani abaluuti akkanaa footoo tana nama maxxansitee jirta ani gartee rakkoo takka keessa hin jiru. Jettee if dura itti himuutu sirra jira. Odoo namni gartee si hojii wallala qabuu fi namni si jibbuu fi namni biraa gartee waan adda addaa isatti hin ergine jechuudha. Isin eegaltee? Tara takka bare hoggaa gartee gabbaatee dubbiin ta'e mana seeraa uummataa hogguu taate Jawaar achi booda gartee irraa barreessuu baatus ati ija namaa seentee jirta afaan namaa seentee jirta. Carraangeeti. Dr. Ulfaadhu Galatoomi. Just akka waliigalaatti waan dhiyeenya dalagamaa jiru guyyoota sadan kana dalagamaa jiru boqonnaa sammuu namaa kenna. Akka Jawaar jedhe qaamni namaa akka namarratti hadoode waan Saa'udii keessatti dalagamu gaafa argu hadoonni sun marti sirraa bahee namummaa keessa jiraachisa. Just wantoonni waggoota lamaan sadan darban raawwatamaa turanii duudhaa Oromummaatiin miti. Duudhaa Oromummaatiin haadha. Oromummaan just dhiiga keetii miti alagaayyuu diinaayyuu yoo qabde akkasitti cafaqee akkasitti ajjeesiin jedhu. Just namoota wallaalu ani just wallaalummatu akkana nama godhaa jedha. Osoo namni waa hubannoo beekumsa isoo qabaate balaan kun marti bifa saniin uummatarra hin ga'u. Just Jawaar guyyoota lamaan sadan kanaafuu taatu dhaabeera. Hanga dhumaatti ammoo yoo faana deeme balaa kana maraniin isa jedheen abdadha. Hojii gaarii jalqabame garuu ammoo ani yeroo hundaayyuu wanti na dinqisiisu tokko jira. Namni jechuun wallaalummaarraa jechuun wanti wallaalummaan sin goone hin jiru. Osoo wallaalaa ta'uu baate namni rikoordi uf godhaa
yakka namarratti raawwatu beekta addunyaa teknooloojiin badhaate tana keessatti addunyaa bakka feete yoo jiraatte qilee feete yoo jiraatte bakka barbaadan yeroo si fuudhan keessatti namni rikoordiif godha namni viidiyoo waraabaa akka akkasiin raawwatu just Wallaan arraayi. akkasin jedhee namadha namni akkamitti evidensii ofirratti walitti qaba ragaa ofirratti akkamitti namni walitti qaba waan hin fakkeenyaaf wanni kaaseera Sayyid Jamaal kaaseera bakka feete yoo jiraatte addunyaa tun sirratti xiyyeeffannaan qilee feete yoo jiraatte si fuuti ardi jala yoo jiraatte si fuuti kun ammoo yakkoota gurguddaadha namni nutu ammoo ofii walirratti raawwanna yakkaa gana gagabu deebisnee ofuma Torban keessatti hin jiru. just kanuma jechuun barbaada thank you Thank you so much. Ali, waan okutaka tara akka yeroo raamota dubbate warra dubbatanii jira jabse. waanuma reemutan asirraa jee irratti waa xiqqoo takka jechuu barbaade. Ali, carraan keeti. Aye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter jirtu magana gaannu eegde. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dokter jaalalaa kabajamaa fi jaalatamaa. Dhugaa waanuma sirrii kaatanii waanuma gaarii waanuma gartee onnee keenya keessa jiru wanni kun dhugaa dubbachuuf akkuma siraa sabaa jedhe namummaadhaaf wallaahi waan qaama namarratti duutu. Oromummaa dhiise oromummaa waan jedhu tokko nu jibbisiise garuu bakka akkuma namummaatti wallaahi waan fakkataadha. Inshaallah jawween gaawaan kanatti ka'ee jira. Ammoo akka hojiin nu garsiisu inshaallah abdii qabna. Namni akkamaan abbaa fi haadha isaatiillee bakka hin bu'u. Kun gartee namni harka irra qabachuun barbaachisu abbaa fedhe ta'e. Kanaaf inshaallah hojiidhaan akka nu agarsiisu immoo abdii qabna. Kanuma inshaallah ammoo xiqqoo edda yaada carraan kan irratti xiqqoo bal'inaan waan hin ibsachuu barbaadu numan qaban ture garuu xiqqoo carraan jala gabaa wal ga'uu dide barra haati wal ga'uu dide yaa jechuun beektaa waanuma barbaachisaa ta'ee hunda silaa sirriitti ifa walii gaggoonumaa fi naa hundaafuu galatoome wanni kun hedduu ulfaatee jira. Amma garuu kina wallahi eega jawween amma uummata hedduu kana postotee yookaan waan kanarraa sagalee ta'e akkasitti ilmi namaa boqonnaa argatee jira. Nagaan hirriba rafaa jirra dhiiroo. Wallahi kun waan guddaadha. Jawaar rabbii galitti guddaa bar. Dubbaan cimaadha akkuma reefu amma jettan dhimmi mootummaa wayyaa barnaamii mootummaa yoo waliin bu'e warruma kan keetii fi suuma nauma ofuma kan keetii iccitii san itti himatte beeka malee namni biraa quba sitti laatu waan ta'e kun amma warri bakbat jedhu kun sobee waanuma ta'uu dhabee ujajjabeessuu fi wixwix jedhaa jira malee warra poosti ta'ee miti warrummaan miidiyaa kana fayyadamu guutuun isaa akka hattuuf shakkee garaan bacwal jedhaa jira wallahi. Namu namni of shakku namni gartee iccitii isaatii kan namni hin beekne namni keessa wayi bu'aa jedhee ofii shakkire jiru amma warri tiktok wallahi laziif. Namu keessa badaa badaa wayi waa balleessee keessa bu'aa jedhee namni ofii shakkire jiru waswaasa seenne. Amma wallah gurbaan jiraatu dhugaa bakka. Irriba dhukkute yaa'u. Kan hojiin nu barsiisu rabbi nu taasisu innaa galatoomi. Xiqqoo jawaabni qofaa miti dubartiillee maxxansuu jalqabe. Dubartiillee maxxansuu jalqabe? Maxxanse dubartoota lamaan takka. Ol darbee. Inta gaya bar. Maafiyaan wal geetteertedha. Amma akkam garuu qaba beektaa abiyyiin bira sagalee taanaaf amma akkam garuu qaba beektaa abiyyi amma. Galchee waraana erguu qaba. Deemanii waraana kaabaa kanatti haa hirmaatanii warra gaara keessa nama daraa ture kan biyyatti galchee. Dubartiin maxxansine bar duraan. Amma hundarratti ani wanni yaada isinii kennuu barbaadu yaada wanni kennatan warri garsira jirtaniif jara kana oseentanillee namni toopikii kiyyamaa inni fakkeenyaaf an siraajima waan jibbuuf hin jedhama homa siraaji ilaalchi isaa natti hin tolleef qofa suuraa
nama isinitti tolle Jawaaritti ergina. Maqaa waliin balleessan jechuu barbaadetti. Ragaa qabatamaa